abbaan manaa koo haadha manaa biraa fuudhee jirudha jechuudha kan inni dhaga'e. Gaafa nani gaafadhuuni mana kireeffatamee jechuudha kan jiru. Daa'imtis isuma waliin turte manuma daa'imti jirtu keessa ture jechuudha. Innis silkiin yeroo baay'ee yeroo dawwalamu ana biratti silkii kaasuudhaaf fedhii hin qabu. Akkasuma immoo silkiin inni fayyadamu. Anis shakkee hiriyoota isaanii tokkotti inni dhiyaadhe gaafan gaafadheeti jedhu akka fuudhee ilmoollee godhatee raawwatee jirudha jechuudha. Kanatti himanii gaafa gambee tureen jira. Beertiin waggaa 4 ture, Dubaayin waggaa 4 ture, waggaa 8 mucaan kan koo immoo waggaa 13 ta'eetiin jira jechuudha. Ilaalamu jechuudha. Aniyyuu akkan garaatti baadhee jiru jechuudha. Kan manni yaalaa naaf hime gaafan isa galee raawwadhee abbaa manaa koo kanatti garaatti baadheetiin jira. Mana yaalaa dhaqee akkas naan jedhanii jedhee itti mee jennaan baasisii naan jedhe. Baasisii yeroo kanatti daa'ima godhachuudhaaf fedhiin qabani waan ta'eef baasisii naan jedhe. Maaliif anuyyuu waggaa aga kanaa tureetiin anuu waan kanayyuu dhugaadhayyuu jedheeti yuun fudhanne akkamitti akkana naan jettaa jennaan ayyaa ammatti yaadan qabu jedhe. Gaafan kanatti yaadee jedhu akka inni ilmoo bakka biraatii godhatee jiru akka inni haadha manaa qabu dhugumaan dhugaatti bakka kan namni naan jedhurra anis nan mirkaneeffadhe akka nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qabaanii galata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo har'a waan tokko qabadheetiin dhufe jechuudha. Wanti nani qabadhee dhufes nama gaddisiisas nama gammachiisas jechuudha. Gaddas of keessaa hin qaba, gammachuus of keessaa hin qaba jechuudha. Wanti nani har'a qabadheetiin dhufe akkuma beekamu ni beektan jechuudha. Namoonni baay'een keessanii warri natti dhiyaatanii sirriitti warri na beektan ni jirtan jechuudha. Hiriyoota wallee warri taatan warri kana dura jireenya koo kana dura warri beektan namoonni baay'een keessan ni jirtu jechuudha. So akkuma beekamu ani kanaan duratti Beerutiinis ture akkasuma immoo Dubaayin keessaa waggaa 4 gara biyya kanaa osoo hin dhufinidha jechuudha. Kana nani ture. Haa ta'u malee gaafan Beerutirraa gara biyya kanaatti dhufu mudannoo garaagaraatiin jechuudha kanan dhufe. Gaafan dhufe as ga'us ani kana dura jireenya godhadhee ilmaan illee niin qabaan ture jechuudha. Ammas inumaan qaba galata waaqaa'ee. Gaafan Beerutirraa gara biyya kanaatitti dhufu sababa garaagaraatiin abbaa manaa kootiin wal dhabeen deebi'eetiin deeme jechuudha. Gara biyya Dubaayitti gaafan deemu wal dhabeetiin deeme waan ilmaan walirraa qabnuuf jedhee walitti araaramneeti jechuudha. Jidduudhuma kana keessatti gaafa nasi deemu garuu wal dhabeetiin deeme sababa sanarraan immoo deebinee walitti araaramne ilmaaniif jedhee walitti araaramne jechuudha. Innaa waggaa baay'ee tureen waggaa 2 waan akkasii sana ol tureetiin jechuudha. Kan walitti araaramne abbaa manaa koo kanaani sababuma garaagaraatiin daa'imummaa waan daa'imaatirraan kan ka'e yeroo baay'ee yeroonni Sumayyaa fi Zaydoo walitti araarame kan jedhu waan ilmaan of biraa qabaniif jechuudha. Sareen kan ofiin beektu re'eedhaan eegee gadi qabi jetti jedhanii amma anis maaltu narra ga'eetiin jira iccitii jajjabduutu jira jechuudha. Dugda duuba kan koo'ee namoota baay'eedhaaf barnoota ta'a kanan jedhu jechuudha. Waan kana amma dubbachaatiin jiru malee waan kana baasadheellee gara sooshaal miidiyaatti baasee dubbachuu barbaade osoo hin taane garuu namoonni akka kan kootitti waan kana keessa kara fuulduraatiif itti seenaa jiran akkasuma immoo waan kana keessa jiran jiraachuu danda'u jechuu barbaade tanani. Yeroo kana garuu dubbachuudhaaf natti mijatee illee miti jechuudha. Kanaan dubbadhusuma dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii dubbachuu barbaadeetiin miti garuu waan dirqama ta'e keessa kootii dubbadhu naan jedhu tokkotu jira. Inna ergan Beerutirraa Dubaayirraa gara biyya kanaatti dhufee ji'a hedduu lakkoofsiseen jira jechuudha. Ji'a 4-5 keessan jira natti fakkaata. Waggaa antini achiitiin bara haaraa achi ji'a 2 keessa jechuudha. Kana dhufe ji'a 2 gaafa guyyaa tokkooti jechuudha. Kanaan gara biyya kanaatti seene bara haaraa achiitiin jechuudha. Kanaaf iyyuu nin dhufe yaa sababa ijoollee kootirraan kan ka'e abbaa manaa koo kanatti araarameetiin jira jechuudha. Sababa sanarraan kan ka'e daariiktii gaafa dhufu gara maatii kootii osoo hin deemne yookiin immoo gara biraa osoo hin deemne
ijoolleedhuma koo fi ijoolleen koo abbaa manaa koo waliin jechuudha kan turanii ijoolleedhuma koo biratti jechuudha kanan dhufee galee abbaa manaadhuma koo sana biratti jechuudha kanan galee. Anis ji'oota muraasa keessaa akkas ji'a lamaan booda gaafan ture jedhu wantoota garaagaraa cumcumtaan garaagaraa ni dhaga'amti mitiire. Egaa duraan namni si dubbadhus tokko hin qabu namni nani faana haasa'ullee hin jiru jechuudha ijoollee gara hiriyoota kan koo warra ala jiraniin alattani biyya keessaa hiriyaa qabu suma dhugaa waaqa dubbachuudhaaf hiriyaadhuma hin qabu jechuudha. Hiriyyuma hin qabu biyya keessatti biyya alama keessattis yoo ta'e namoonni baay'een keessan hin beektu namni ani itti dhiyaadhu eenyudha. Sabboontii Wallagga Lixaati jechuudha. Isheedha gaaris yaraas waan hundumaayyuu kanan ani dubbadhu isheedha jechuudha. Tokko immoo Siifan kan jedhamtu jechuudha. Siifan Mangistee ishee waliin baay'ee walitti dhiyaannaa ture jechuudha. Indaamu otoo sabboontuu faana walitti hin barinni Siifan waliin jechuudha kan nuti turre. Inna sabboontuudhaan immoo erga wal barree even kan Siifaniin caala immoo sabboontuudhaan walitti dhiyaanne jechuudha. Baay'ee garee tokko keessatti waan turreefi kanarraan gargarii obboleettii kootiin ala hiriyaa hin qabu jechuudha. Hiriyaa kootii obboleettiin koo jechuudha. Hiriyaa kootis obboleettii kootis jechuudha. Bakka hundatti waliif qaqqabuu kan dandeenyu akka hiriyaattis akka obbolummaattis obboleettii koo tokkittii qofa jechuudha. Mana maatii tokkotu hojjetaatii turre egaa hiriyaadhas waliif taane obboleettii haadhoo garaa tokko keessaa baane taaneetuma akkuma hiriyaattis wal faana turre jechuudha. Ishee waliin kan ta'e osoo jiru jechuudha. Amma ergan dhufee ji'oota xiqqoo lakkoofsiseetiin jedhee egaa kana duras wantoota garaagaraatiin abbaa manaa koo faana wal dhabee jechuudha. Yaa isa hundumaa immoo maaliif hin dhiise ijoollee kana laalee raawwadheen ilmoo koo kana uffattiin gatu anis isaaniif jedhee tanaan gara biyya ormaa kanatti deemee gubataatiin hin jira. Soon isaan qabaachuu baadhee yookiin akka fedhetee jiraachuu hin danda'a yookiin immoo jireenya kanaa olii jiraachuu hin danda'a jedhee ofitti yaadee waan hundumaayyuu ofirraa lafa kaa'ee isaanitti laalee raawwadhee akka abbaa manaa koo kanatti deebi'u of mirkaneesse jechuudha. So gaafan dhufee ji'oota muraasa lakkoofsitee ji'a sadii waan akkasii kana keessa gahee gaafan jedhu wantoota tokko tokko dhagee akka carraa ta'e immoo anis dhufee akkan dhufeen wanti na mudate ni jira kanaan alatti jechuudha. Isa kana yeroo boodatti irratti isiniif ibsa. Wantooti na dhaga'ee jiru akka abbaa manaa koo haadha manaa biraa fuudhee jirudha jechuudha. Kan inni dhaga'ee gaafa nani gaafadhuuni deebiinaaf deebisuu hin dandeenye jechuudha. Innis yeroo nani dursa dhufeetoo gara biyya kanaatti galee daa'imas walumaan ture mana kireeffatamee jechuudha kan jiru. Daa'imtis isuma waliin turte manuma daa'imti jirtu keessa ture jechuudha. Innis achi sana booda egaa hin beektu amala dhiiraa gaafa alatti waan tokko jireenya alaa yoo qabaatu hin beektan jechuudha. Jireenya dhiiraa akkanumatti iyyuu irraa beektani. Anis otoon odeeffannoo dhuma alaarraa dhageen akkanumatti nin arge jechuudha. Silkiin yeroo baay'ee yeroo dawwalamu ana biratti silkii kaasuudhaaf fedhii hin qabu. Akkasuma immoo silkiin inni fayyadamu hundi isaa jechuudha. Appilikeeshinii hundinuuyyuu ni jira security jala oolee jira jechuudha. Cufameetii ni jira. Banamaa miti jechuudha. Ilaaluuyyuu banoo yemin yananii ilaaluunuyyuu hin danda'amu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf. Sababa kanarraan kan ka'e anis shakkee hiriyoota isaanii tokko tokkotti nan dhiyaadhe gaafan gaafadheeti jedhu akka fuudhee ilmoollee godhatee raawwatee jirudha jechuudha. Kanatti himanii gaafan kana dhaga'u baay'ee tokko na'e jechuudha. Anis akka carraa ta'ee ergan gaaf gara biyya kanaatti dhufee immoo ani ergan biyyarraas ergan bahee tureen jira. Beertiin waggaa 4 ture, Duwaayin waggaa 4 ture, waggaa 8 mucaan kan koo immoo waggaa 13 ta'eetiin hin jira jechuudha. Obboleessan barbaada, obboleettiin barbaada naan jechaati jira jechuudha. Anis immoo ergan gaafa dhufee gara biyya kanaatti deebi'ee wantootni waan gara ilmoo godhachuutti na daangessu wanti nani fayyadamu tokkollee hin jiru. Kunis wanta na sodaachisu keessa koo hin jira jechuudha. Kanatti aansee waan kana gaafan dhageetii jedhu baay'ee sodaan guddaan tokko keessa kootti uumame. Nin gaafadhe jechuudha. Namoota baay'eedhaan intalitti irree barbaachisuun hin jalqabeeni. Akkasuma intalarree bakkee isheen jirtus baree jedhee nama itti ergee ofii kootii dhaqeetiin gaafachuudhaaf hin ulfaata. Hin beektan nama tokko akkanatti itti lattee ati biluun faana jirta ati maal itti raawwattee gaafachuu hin dandeessu.
achiin namoota garaagaraa itti ergee nin gaafachiisanii intalli kun oma furmaata naa kennuu hin dandeenye deebii tokko naa kennuu hin dandeenye jechuudha. Even የመጨረሻ jechuudha guyyaa dhiyeenya kana gara mana yaalaa deemee gaafan ilaalamu jechuudha. Aniyyuu akkan garaatti baadhee jiru jechuudha kan isa mana yaalaa naaf hime gaafan isa galee raawwadhee abbaa manaa koo kanatti garaatti baadheetiin hin jira mana yaalaa dhaqee akkas naan jedhanii jedhee itti himee jennaan baasisii naan jedhe. Baasisii yeroo kanatti daa'ima godhachuudhaaf fedhiin qabani waan ta'eef baasisii naan jedhe maaliif anuyyuu oggaa aga kanaa tureetiin anuu waan kanayyuu dhugaadhayyuu jedheeti yuun fudhanne akkamitti akkana naan jettaa jennaan ayyaa ammatti yaadan qabu jedhe. Gaafan kanatti yaadee jedhu akka inni ilmoo bakka biraatii godhatee jiru akka inni haadha manaa qabu dhugumaan dhugaatti bakka kan namni naan jedhurra anis nan mirkaneeffadhe akka yeroodhaaf ammaaf yeroodhaaf natti fayyadamaa jiru natti mul'ate jechuudha. Ayi bakka ani oggaamma kana ture homaa wantin ani baasisu tokkos hin jiru wantin ani godhu tokkos hin jiru garuu ani fedhii wajjin jiraachuu hin dandeenyu jedheen jechuma tokkittiin jedheeni gaafum sanarraa ka'ee raawwate ayi anaaf gaariidha mitiiree kana gochuun naan jedhe guyyaa sanarraa ka'ee hin ba'ee manatti hin deebinee jechuudha. Aggaammaatti silkiin hin bilbilamaa fi narraa hin kaasu. Hiriyoota isaaniin gaafadhaan iddoon jiru kana jedhanii natti hin himani. Kanaafiyyuu namoota baay'ee keessa